እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ። ሆይ አንዴ ጎብኘኝ፣ እንደገና አስበኝ አስበኝ፣ ጉልበቴን አድስልኝ፣ ከድካሜም ገላግለኝ። ይለምልም እርጅናዬ ተመልሶ ምርኮዬ ምርኮዬ፣ በደሌን አስወግደው ጠላቴን ደስ አይበለው። እግዚአብሔር እመለከታለሁ፣ የመድኃኒቴንም አምላክ ተስፋ አደርጋለሁ። አምላኬም ይሰማኛል። ጠላቴ ሆይ በወድቅ እነሳለሁና፣ በጨለማም ብቀመጥ እግዚአብሔር ብርሃን ይሆንልኛልና በእኔ ላይ ደስ አይበልሽ። ሆይ አንዴ ጎብኘኝ፣ እንደገና አስበኝ አስበኝ፣ ጉልበቴን አድስልኝ፣ ከድካሜም ገላግለኝ። ይለምልም እርጅናዬ ተመልሶ ምርኮዬ ምርኮዬ፣ በደሌን አስወግደው ጠላቴን ደስ አይበለው። ክብር ያ ሁሉ ሞገስ፣ የቀድሞ ኃይሌ ይመለስ፣ ቅባት በላዬ ይፍሰስ፣ ይጽናና ነፍሴ ትታደስ። ያ ክብር ያ ሁሉ ሞገስ፣ የቀድሞ ኃይሌ ይመለስ፣ ቅባት በላዬ ይፍሰስ፣ ይጽናና ነፍሴ ትታደስ። ጌታ ሆይ አንዴ ጎብኘኝ፣ እንደገና አስበኝ አስበኝ፣ ጉልበቴን አድስልኝ፣ ከድካሜም ገላግለኝ። ይለምልም እርጅናዬ ተመልሶ ምርኮዬ ምርኮዬ፣ በደሌን አስወግደው ጠላቴን ደስ አይበለው። የጠላት በሬን ከፍቼ ሰውነቴን አስመጥቼ፣ አካሌ በሙሉ ቆስሏል፣ መድኃኒት ያስፈልገኛል። የጠላት በሬን ከፍቼ ሰውነቴን አስመጥቼ፣ አካሌ በሙሉ ቆስሏል፣ መድኃኒት ያስፈልገኛል። ጌታ ሆይ አንዴ ጎብኘኝ፣ እንደገና አስበኝ አስበኝ፣ ጉልበቴን አድስልኝ፣ ከድካሜም ገላግለኝ። ይለምልም እርጅናዬ ተመልሶ ምርኮዬ ምርኮዬ፣ በደሌን አስወግደው ጠላቴን ደስ አይበለው።
nagaa waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u eebbifamaa isiniin jechaa egaan yeroo keenyatti gargaaramuudhaaf sagantaan keenya jalqabee jira. Sheer gochuudhaan namoota hundumaa qaqqabsiisaa isiniin jedha. Sheer gochuudhaan karana bani takka ariyata mageni darbenu birage lafauna kute wangeli 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 hunawa gayuti wangeli 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 hunawa gayuti kandar bangati kodabasani lobune itiarsa gurni nungan kankarana bande galme sankan senani dagne nungan kankarana bande galme sankan senani dagne wangeli 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 hunawa gayuti wangeli 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 hunawa gayuti ware gamani kanas ke dachaganya fi ebate ni mo darbe baronda sora luputi ngarura ware gamani kanas ke dachaganya fi ebate ni mo darbe baronda sora luputi ngarura amada barangan kenya jarar ganne maftenya alaf samu angel diduga lapsina wangel naga amada barangan kenya jarar ganne maftenya alaf samu angel diduga lapsina wangel naga wangel naga wangela naga wangela naga wangela naga wangela duga wangela duga wangela duga wangela duga wangela naga wangela naga wangela naga wangela naga wangela duga wangela duga wangela duga wangela duga eebbifamaa waaqayyo isin haa eebbisu. Egaan namoonni baay'een sheer godhaa jirtu. Waaqayyoo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Gara lallabaatti utuu hin naqin namoonni akkasiin sheer gootan hin barbaada. Sheer gochuudhaan namoota qaqqabsiisaa. Namoonni akka ittiin eebbifamaniif akka ittiin sagaleen waaqayyoo kun jireenya isaanii jijjiiruuf akkuma kanaan dura
gochaa turtan sheer gochuudhaan namoota baay'ee qaqqabsiisan isiniin jedha. Sababiin isaa asii sheer gochuun keessan lallaba wangeelaati. Innumti isin asii sheer gootan kun lallaba wangeelaati. Ammammaatti namoota daqiiqaa 8 kanatti namoota 34tu sheer godhee jira. 35 Waaqayyo bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Ammallee sheer gochuudhaan namoota qaqqabsiisaa ittiin eebbifamanii ittiin tajaajilamanii Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu jecha. Egaan sagantaan keenya kun karaa 40 oliin darbaa jira. Karaa 40 oliin darbaa kan jiru qaxxitaa na biraa karaa barumsa wangeelaatii peejii barumsa wangeelaatii fi karaa peejii Diliifiraansii qaxxitaa na biraa darbaa jira. Akkasuma liinkii ta'ee kan inni darbaa jiru immoo gara peejii 49 irra jira. Egaan kanuma isinii dhufe keessaa hirmachuu kan dandeessan peejii akkasii jechuudha. Garuu namoonni waa komentii gochuu barbaadan yookaan immoo yaada kennuu kan barbaadan onlaayiniin meesejii qaxxitaatti argachuu dandeessan kan peejii Diliifiraansii irraa jiru duwwaadhaan. Kanaaf egaan namoonni amma galtanii jirtan kun Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu sheer gochuudhaan namoota qaqqabsiisaa ittiin eebbifamanii Waaqayyo inni hojii hojjechaa jiru maqaan isaa haa eebbifamuun isiniin jedha. Egaan ga'ee keenya haa baanu nu sheer gochuudhaan namoota qaqqabsiisaa akka ittiin tajaajilamaniif jechuudha. Akka ittiin fayyaniif jechuudha. Har'a barumsa kan hin barsiisu barumsa of danda'e barumsa addaa tokko waan hin barsiisuu fi tarii barumsi kun namoota dadhabbii adda addaa keessa jiranii akkasuma namoota hafuuratti dadhabanii jiraniif barumsa lafa isaan itti dadhaban sana isaan kaasuudha jedhee tana mana. Kanaaf adaraa keessan ariifadhaatii namoota beektan irratti sheer gochuudhaan ittiin isaan tajaajilan jedha. Eebbifamaa. Yesus, ati olchako, masara jabako, anfapako. Ati olchako, masara jabako, anfapako. Ikan maka senaku fidedaka katilubu nafka falte nagagatku nafta balte Yesus lalako kulalate Yesus chamaku skafate Yesus madakos madokte Yesus kodakos kapsofte Jalalike ananadiba egumsike samuko lolida Jalalike ananadiba egumsike samuko lolida samuko lolida Foite nabarbade jirenya naflate Foite
na barbaadde jireenyaaf laatte. Jaalalli kee anaa na dhiiba, eegumsi kee anaaf ajaa'iba. Jaalalli kee anaa na dhiiba, eegumsi kee anaaf ajaa'iba. Naaf ho'itee na barbaadde, naaf ho'itee jireenya anaaf laatte. Naaf ho'itee na barbaadde, naaf ho'itee jireenya anaaf laatte. Anaaf laatte, anaaf laatte. Situ ege lubbu kwa marati, nanda gane maltu ko fiati. Senan ko sini arefame, apna ko unde ko isambane, unde ko isambane. Situ ege lubbu kwa marati, nanda gane maltu ko fiati. Senan ko sin arefame, apna koti unde ko isambane, unde ko isambane. Waaqoo sinaa eebbisu eebbifamaa. Egaan gara barumsaatti tun darbin dura tarii hin dhaga'ama yoo ta'e hin dhaga'ama jechuudhaan miisajii naa barreessa. Hin dhaga'ama yoo ta'e qaxitaa gara barumsaatti dabarra. Hin dhaga'amu yoo ta'e garuu daganaa deebnee booddee deebi'uu manna. Amma hin dhaga'ama yoo ta'e hin dhaga'ama jechuudhaan barreessaati gara sagantaa itti dabarra wanta ta'eef hin dhaga'ama yoo ta'e hin dhaga'ama jechuudhaan barreessaa. Okay. Waamicha kee malee gurri koo dhaggeeffanne, hubadhe laalee sirrii fannoo korra naan aanne. Ati garuu qooda koo dhiphaatte, jirra kee naafee bootti laatte, naaf dhaabatte. Ati garuu qooda koo dhiphaatte, jirra kee naafee bootti laatte, naaf dhaabatte. Jaalala namote nawante, ofitti namate natante. Jaalala namote, danu jaalala kee malee sila yoo na bade, baay'aaraara keetu malee ila as na fide. Danu jaalala kee malee sila yoo na bade, baay'aaraara keetu malee ila as na fide.
dhufee duuba naaphu dhimmeen siif gurgura atuun feetuuf malee an silaa lubbuun siif gurgura dhufee duuba naaphu dhimmeen siif gurgura atuun feetuuf malee an silaa lubbuun siif gurgura fayyisaa koo siif galmi koo fayyisaa koo siif galmi koo. Egaan Waaqayyo isin haa eebbisu. Yeroo kana gara sagalee Waaqayyootti dabarra. Dilbata dheengaddaa yeroo laayifiidhaan isin yeroo kadhannaan isin tajaajilu ture sababii ayyaana ta'eef dilbata dhufuutti darbee jira. Kadhannaan akkasitti waan jiruuf dilbata dhufu namni hundumtuu yeroodhaan argamaatii nu wajjin kadhadhaan isin jedha. Amma gara sagalee Waaqayyootti dabarra. Sagalee Waaqayyoo akkuma fuula irratti barraa'ee jiru achumarraa agartan sana seera uumamaa boqonnaa 7 irra kan jiruun walii wajjin ilaalla. Seera uumamaa boqonnaa 7 kana irra kan jiru mee lakkoofsa tokko nan dubbisaa akkas jedha. Waaqayyo yommus Nohiin dhaloota kana keessaa ati na duratti qajeelaa akka taate waan hin argeef ati warra mana kee hundumaa wajjin markabichatti galii ittiin jedhee jedha. Nohi markabichatti gale mata duree jiru tokko irratti walii wajjin ilaalla. Bara Nohi kun bara dhaloota lammaffaati. Yeroon jedhu dhaloonni Addaamii jalqabanii amma uumama boqonnaa 6tti jiran. Addaam uumamee boqonnaa 3 irraa ka'ee yeroo jal'inni itti iddoo godhatetti Addaamis yeroo yaada Waaqayyoo isa gaarii irraanfatee boqonnaa 3 irratti balleessaa itti ka'ee Addaam boqonnaa 3 irratti jannata Eden iddoo gaarii keessaa ba'ee ijoolleen Addaam boqonnaa 4 irratti wal ajjeesanii boqonnaan 5 itti fufee boqonnaan 6 ammoo qulqullootaaf namoonni yeroo walii wajjin ejja raawwatan yerootti ulfinni Waaqayyoo inni amala obbulummaatiin dhiyaate sun gara amala waaqummaatti yerootti jijjiiramedha. Egaan uumaa boqonnaa 1 hanga boqonnaa 6tti kan jiru kun uumamni jalqabaa kun yeroo cubbuu godhee yeroo jal'ina irratti walii galee jal'inaan yeroo machaa'etti Waaqayyo uumama lammaffaa uumama haaraa kaafachuu gaafa barbaadu bishaaniin isaanin balleessuu barbaade. Bishaan bokkaadhaan isaanin balleessuu gaafa barbaadu biyya lafaa kana balleessuu gaafa murteessuu nama tokko argate. Nama tokko kana gaafa argatu nama jal'aa gidduu taa'ee qajeelaa ta'e argate. Nama cubbamoota gidduu taa'ee qulqulluu ta'e argate. Nama biyya Waaqayyoon irraanfatte keessa taa'ee nama Waaqayyoon beeku argate. Gaafa kana Waaqayyo maal jedhaa? Uumaa boqonnaa 7 lakkoofsa 1 kanarratti ati ana duratti ittiin jedhe. Ati jechatti kaanaa qabadhaa. Ati ana duratti qajeelaa wanta taateef dhaloota kana keessaa ati irra deebi'a. Waaqayyo yommus Nohiin dhaloota kana keessaa ati ana duratti qajeelaa akka taate waan an argeef si fo'adheeraa ittiin jedhe. Haleluuyaa. Ati fuula koo duratti qajeelaa wanta taateef yaada koon si mariisisaa si wajjin naasa'a an dhaloota galagaggalaa fi dhaloota cubbamaa kana tootaalii balleessuu murteesseeraa jedhee Waaqayyo Nohitti haasa'e. Bareechaa ture dhaggeeffadhaa. Nohi jal'aa gidduu taa'ee qajeelaa ta'ee argame. Nohi hamattoota gantoota gidduu kashalebboota gidduu taa'ee fuuldura Waaqayyoo miizana qulqullaa Waaqayyoo irratti nama qajeelaa ta'ee argame. Nohi yeroo Waaqayyo biyya lafaa balleessuudhaan murteesse, yeroo Waaqayyo cubbuu biyya lafaa kana miijane biyya lafaa kana tuuffatetti, Nohi fuuldura Waaqayyootti qajeelaa gaafa ta'u, Waaqayyo gooftaan maccaa akkanattiin jedhe. Karaa kee
nama oolchaa, karaa kee dhaloota oolchaa, karaa kee bineensa oolchaa, karaa kee qomoo hundumaa kormaaf dhalaan oolchaa. Sanyiin namaa akka hin bannetti, sanyiin bineensaa akka hin bannetti, sanyiin jawwee, sanyiin boofaa, sanyiin leencaa, sanyiin bineensa kamiyyuu akka hin bannetti warran uume kana hundumaa dhalaaf kormaa hunduma isaanii gara markabichaatti galchitaa. Ati immoo markabichatti galtaa, kan namaa addaa, kan bineensaa addaa, bineensuma ta'ee kan kutaa isaanii itti baafta jedheetu akkaataa itti oolfamu nootti agarsiise Waaqayyo. Waan xinnoo tokko misiraasoo barbaada barachaa dhaggeeffadhaa. Akkaataa dhalli namaa itti oolfamu, akkaataa bineensi itti oolfamu, akkaataa lubbu qabeessi kun ittiin oolfamu dizaayinii isaa noo'iif kenne Waaqayyo. Dizaayinii kanaa Waaqayyo gaafa noo'iif kennu maaliif yoo jenne noo'itu jal'oota gidduutti qajeelaa ta'ee argame, warra biyya Waaqayyoon arrabsan keessatti, biyya Waaqayyoon gaddisiisan keessatti noo'i nama Waaqayyoon dhaga'uuf, nama Waaqayyoo wajjin dubbatu ta'ee argame. Har'a biyyi lafaa nuti keessa jirru kun ija hafuuraatiin gaafa ilaallu bara No'iif, bara Sodoomiif Gaamoraa sana fakkaata. Bara No'ii maaltu ture? Bara Sodoomiif Gaamoraa maaltu ture? Bara bishaan badiisaa kana booddee jireenyi No'itti aanee kan dhufe bara Sodoomiif Gaamoraati. Bari Sodoomiif Gaamoraa akkaataa bara No'itti miti. Akkaataan bara No'iif akkaataan bara Sodoomiif Gaamoraa adda adda. Barri No'i kun bara namni tootaalii Waaqayyotti dhiyoo ta'ee Waaqayyo hin jiru jedheedha. Bara namni Waaqayyo wajjin utuu haasa'u, Waaqayyo nutu argu, Waaqayyo hin jiru bara itti jedheedha. Barumsa yeroo darbe irratti dhiigi Yesuus dhiiga Aabeel irra wayyaa kan jedhu Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 4 irratti yeroon kaa'e waa'ee dhiiga Aabeel akkamitti Waaqayyo wajjin akka haasa'e, dhiigi Aabeeliif duwwaadhaan akka inni dubbatu, dhiigi Yesuus immoo dhalootaaf akka dubbatu kaa'een ture. Egaan bara Aabeel Qaayil akkasittiin Aabeelin ajjeesu bara Waaqayyootti dhiyootu, Waaqayyoo fuulaa yeroo dhufuudha. Barri uumamaa boqonnaa 3 kun baratti Waaqayyo fuulaan dhufuudha. Barri boqonnaa 4, barri boqonnaa 5, barri boqonnaa 6 hunduu akkas. Akka jechuun uumamni kun baay'ee Waaqayyo irraa fagoo hin jiru jechuudha. Waaqayyo wajjin haasa'a, ergamaa biraan hin jiru, namni biraan hin jiru, raajii biraan isaan gidduu hin jiru. Feestuu fees eenyu wajjin haasa'u? Waaqayyo wajjin haasa'u. Utuu Waaqayyo wajjin haasa'anii Waaqayyotti immoo dhiyoo utuu jiranii Waaqayyo hin jiru yeroo dhaloonni ittiin jedhanii ka'an. Barbaadde dhugi, barbaadde fuudhi, barbaadde kana godhi, waan sitti tole hundumaa hojjedhu, cubbuun hin jiru bara namoonni ittiin jedhan. Cubbuun al tokko Waaqayyo si galmeessinaan irraa sin zarrasu. Ati al tokkicha ayyaanaan fayyite, Waaqayyo al tokkicha si fayyisee deebi'ee keessa deebi'ee sin ilaalu yeroo itti jedhan ture barri Nohi. Barri Nohi baratti namoonni fayyina qajeelaa fayyana ta'an iyyuu malee sirbaa baratti waaqeffatan, ejjaa baratti waaqeffatan, hataa baratti waaqeffatan, sobaa baratti waaqeffatan, waliin dha'aa baratti waaqeffatan ture barri Nohi. Waaqayyo jara kanaan maa kana gootu hin jenne. Waaqayyo karoora hojii isaa itti fufuu murteesse malee maa dhudda hin jenne, maa sirbite hin jenne, maa kana goota hin jenne. Sirbitoonni mootummaa Waaqayyootti hin galan. Waaqayyo kana isaa hin hubachiifne. Sirbituun yeroo hundumaa sirba sana qooqa sana seexana biraa waan fuudhuuf seexanaa wajjin haasa'a yeroo hundumaa deel. Namni waan faarfatu sanaaf faarfatama. Yookaan immoo namni waan faarfatu sana dhaggeeffata. Namni biyya lafaa faarfatu biyya lafaarraa dhageettii qaba. Namni Waaqayyoon faarfatu Waaqa biraa waan dhaga'u qaba. Kanaaf sabni kun hin dhiichisa, hin sirbaa, hin nyaataa, hin dhuga. Agartanii bara Nohiidha. Yeroo tokko wanti tokko na kufalchiisa gubaa'ee keessatti. Amantootumatu, agalgaa'otumatu
faarfattootumatu moobaayilii irraa sirba qaba. Moobaayilii nama baay'ee yoo dubbiftanii sirbi inni bu. Maali sirbi isheen kun immoo yoo jette kun sirba miti bolotiikaadhaas hin jedhu. Egaa bolotiikaan hin faarfata ta'e hin beeku. Bolotiikaan waaqa faarfata ta'e hin beeku. Namni hundumtuu barannoo waan itti tole godhe. Maali kun akkasii, kun akkasii, kun akkasii waan isaan hin jedhan lakkoofsa qabu. Sana hundumtuu gaafa ta'u amala waaqayyo tokko dinqisiifadhe iddoo kanarratti maa kana gootan hin jenne waaqayyo hojii isaatti fufe. Callisee hojii isaatti fufe. Guyyaan murtoo tokko akka jiru, guyyaan miixuu tokko akka jiru waaqayyo hin beeka ture. Bolota koo biyyi nuti amma keessa jirru addunyaan kun badaa yerootti jirtudha. Yeroo namarra jirru kun. Waldaan kiristaanaa iddoo hundumaa jirtu dhadhabaa yerootti jirtudha. Ishee qajeelinatti immoo waaqayyo waaqeffattee hojii wangeelaa hojjettu warroonni biyya lafaa bulchanii biyya lafaa seerratan kun nama wangeela dhugaa lallabuu yerootti ajjeesaa jiranidha. Hojii ergamootaa boqonnaa 12 irratti mootii jal'aan sun gaafa ka'e nama waaldaa irratti waan gaarii hojjetuun ciqilee irra keewwadhaa ajjeesa jedhe. Kiristaana kee shilibbeettoomaa bu'uun barbaanne, agalgaayii kee shilibbeettoomaa bu'uun barbaanne, garuu warra gaarii ta'an kana nan xaragaa jedhee ka'e. Namoonni qajeelinatti hojjechaa jiran yerootti boqotaa du'aa jiran batalay biyyoota adda addaa miidiyaa adda addaa yoo ilaaltan agalgaa'onni qajeeluuf amanamoo baay'een isaanii bara kana du'aa jiru. Namoota baay'ee awwaalleerra. Dhiyeenya kana nan yaadadhaa namni Naajeriyaa tokko iddoo aarsaa dhaabatee utuu qajeelina lallabuu hin hatinaa, hin ejjinaa, hin sobinaa utuu jedhu immideetiliituma lallabuu maayikii qabateetu jiru kufee achumatti du'e. Kufee achumatti du'e. Hojii wangeelaa babal'isuudhaaf ijoollonni carraaqan, ijoollonni gaggaariin jiru kan akka kiristaanii yuutuubiin yeroo baay'ee rakkoo waldaa kiristaanaa keessatti ta'u hordofee dhiyeessa. Ijoollee sana baay'een jaalladha, baay'ee jajjabeessuunis isaaniin gaariidha. Achirratti illee ijoollonni kun dhiyeessaa turan seenaa namicha kana. Namoota baay'ee waan tokko tokko yoo ilaallee yeroo isaan itti dadhabaa jiraniif kufaa jiranidha. Waldaan kiristaanaa walitti dadhabdeera. Amantoonni waldaa keessaa jiran kana gochuun mirga koodhaa, kana raawwachuun mirga koodhaa yerootti jedhan akka baranoo hin fakkaata barri kun. Namni hundumtuu yeroo dhugaatiitti of gate, namni hundumtuu yeroo cubbuutti of gate, namni hundumtuu yeroo itti lafa jiru irraanfateera. Bolota kuna dhaggeeffadhaa. Waaqayyo hin dhufaa amma guyyaan miixuu sun akka tasaa sirra baatutti maa kana goote siin jechuu dhiisuu danda'a waaqayyo. Baranooyi kana yoo ilaalle isa dhugummaa dhudda hin jenne waaqayyo. Isa ejjummaa ejjita hin jenne waaqayyo. Isa hatummaa hatta hin jenne waaqayyo. Tuffatee bira darbe. Tuffatee bira darbeetu waaqayyo hojii isaa isa qulqullaa'aa hojjechuu jalqabe. Hojii isaatti fufe waaqayyo. Sababiinsaa namoonni kun namoota tuffatamanidha. Yoo itti himteen dhaga'an batalay namoonni waldaa kiristaanaa keessa turanii gara booddee deebi'an namoonni wangeela beekan baay'een isaanii yoo akkam gorsitan hin dhaga'an, yoo akkamitti himtan hin dhaga'an, hin beeku wangeela. Si caalaa beeku wangeela. Qilxifinna afaaniin jirjiranii haasa'u batalay namoonni amma wangeela balleessaa jiran eenyu yoo jettan warra baay'ee mana waaqayyoo keessa turaniif, warra wangeela lallabaa turaniif, warra namoonni baay'een harka isaaniitti fayyaa turanidha. Isaan akkasii kana gorsitees deebisuu hin dandeessu, dheekkamtees deebisuu hin dandeessu. Waaqayyos tuffateera, wanti hundumtuu immoo jalaa cal jedheera. Hin irraanfatinaa. Tokkoffaa Saamu'eel boqonnaa 28 irratti hamma gaafa waaqayyo jalaa cal jedhutti Saa'ol waan waaqayyo wajjin jirutti fakkaate. Saa'ol hamma guyyaa waaqayyo jalaa cal jedhe abjuun jalaa badee mana qaalluu dhaquutti waaqayyo isaa wajjin waan jirutti fakkaate. Waaqayyo garuu hin tuffate. Ansi tuffadheeraa ittiin jedhe waaqayyo. Tajaajila kee tuffadheeraa, geggeessummaa kee tuffadheeraa ittiin jedhe. Xiqsii yeroo baay'ee namoonni dubbisuu hin dandeenye yookaan sagalee wangeelaa luqqisii yeroo baay'ee namoonni dubbisuu hin jaallanne tokko isinitti agarsiisa. Inni seessa hojjettan wangeeluma sin beektan garuu akkaataa hubannaa adda adda kan ta'e. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 2 irra kan jirudha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 2 kanarra kan jiru yeroo baay'ee namoonni dubbisuu hin jaallatan. Sababiin isaa maal hojjettan
Gooftaa keenya Yesuus Kiristoostuu mistira guddaa tokko dubbate. Misirri guddaan sun warra biyya lafaa keessa jiran irratti kan dubbatame miti. Warra iddoo aarsaarra jiran, warra mana Waaqayyoo keessa jiran, warra iddoo aarsaarraa tajaajilan irratti kan dubbatamedha. Innis maal isinitti fakkaata? Mukti utuu anarra jiru ijaan godhanne in muramaa jedhe. Guyyaa tokko kaaseen ture. Mukti utuu narra jiru ijaan godhanne in muramaa jedhe. Agartanii haadha isaa wajjin jira muramuun hin hafu jedhe. Iddoo aarsaarra jira agarte anaa wajjin jira garuu ijaan qabu soo filannoon jiru muruudha jedhe. Har'a bara kana waan baay'eetu namoota muraa jira. Du'a akka tasaa, dhukkuba akka tasaa namoota batalee lakkoofsa addunyaa bara kanaa yoo ilaaltan waggaa 50ffaatti lakkoofsa addunyaa hir'ate jedhamee rikoordii kan qabate 2021 kanadha. 2021 yookaan 2012dha ka'e hamma 2014tti kan jiru waggoonni sadan kun waggoota itti lakkoofsi dhala namaa waggaa 50ffaatti hir'atedha. Maaliif lakkoofsi namaa hir'ate? Maaliif du'a akka baay'ate yoo jenne waan dhaloota karaatti kututu dhufe. Waan dhaloota karaatti hambisutu dhufe. Waan waaqa biraa miti. Waan jal'aan oomisheettiin du'e. Akka jedha sagalee Waaqayyo abbaan ogummaa jal'aan kiyyoo ofii kaa'een du'edha. Kanaaf warri jal'aa biyya lafaa kana seerratan koronaa vaayirasii oomishuudhaan jal'inni isaanii isaanumatti taphate. Isaan illee Afriikaawota dhaqqannasuuf yookaan miidhuuf yoo hojjetan isaanuma galagalee isaan balleesse. Sagalee Waaqayyoo dhugaadha. Jal'aan kiyyoodhuma ofii isaatii kaa'een qabama akkuma jedhamu raawwatame jechuudha dhimmi koronaa. Egaan jal'inni dhala namaa kana yerootti namoota baay'ee karaatti hambisuu agarra. Kanaaf wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 2 warri waan jal'aa hojjetan utuma wallaa kiristaanaa keessa jiranii hin muramu jedha. Ana irratti utuu jiranii muramuu jedha. Isiniin dubbisa. Wangeela Yohaannis abbaan argate xiqsii sana gannaa dhiisuu danda'a. Wangeela qulqullicha Yohaannis wangeela boqonnaa 15 lakkoofsi 2 akka jedha. Ilaa mi tokko ka'een dubbisa. Mukichi waynii inni dhugaan ana mukicha dhaabee kan eegummoo abbaa kooti. Dameen utuu anatti jiru ijaan godhanne hundinuu in murama. Dameen ija godhatummoo hundinuu garuu caalchisee akka ija godhatutti irraa in qixxaama. Ameen. Akka jechuun anatti jira ijaan qabu jechuun faarfataa jira ijaan qabu, lallabaa jira ijaan qabu, raajaa jira ijaan qabu, sowaatti shall do it muruudha jedhe. Utuu eebbifamaa. Utuu lallabuu maaliif murama? Utuu lallabuu maaliif murama? Utuu raajuu maaliif murama? Ija dhabe. Ija dhabe. Waaqayyo baalatti hin gammadu jettu waan gammadu. So gara ijoo kootti hin deebi'a. Bara Nohi kan mudate isa kana namni jiraa ijin jiru, namni jiraa qajeelummaan hin jiru. Waaqayyo akka jedhe anteli jedhe ati mucaa koo Nohi na dhaga'i. Si fo'adheera. Karaa kee nama oolchaa of qopheessi. Karaa kee nama oolchaa laphee kee qopheessi. Bireedi of qopheessi. Of qopheessi dammaqi kan ittiin jedhe. Yeroo Waaqayyo Nohitti dubbate Nohi dhaamsa kana dabarsuu namne. Zarii kee, firoota kee oolchi, of oolchi, biyya kee oolchi, nama kee oolchi ittiin jedhe. Waan nama dhibu hamma Nohi bidiruu hojjetu hunduu hin sirbu. Hamma Nohi bidiruu waqaratu hunduu hin sirbu. Bidiruun waggaa dheeraatti fudhate guyyaa tokkotti kan xumurame miti. Hamma kana hunduu hin sirba. Hamma kana hunduu hin dhuga. Hamma kana hunduu hin ejja. Namni galagalee ofii isaa oolchuudhaaf yaalii godhe hin jiru. So bara nuti amma keessa jirru kana hin fakkaatu. Bara ammaa kana yeroo alaarmii ishee dhumaa kana yookaan bari nuti ammarra jirru kun bara dhumaa utuu hin ta'in bara dhuma ishee dhumaati. Macarrashaa. Alaarmii ishee dhumaati. Bara wanti hundumtuu gara dhumaatti dhufte kana ammayyuu waan nama dhibu hunduu cubbuu godha. Ammayyuu waan nama dhibu hunduu hin dhuga. Ammayyuu waan nama dhibu hunduu hin sirba. Agartanii? Namni galagale eessa akka jiru yaadate hin jiru. Garuu dhugaa qabusi.
Isaayyaas 10 irratti maal jedha? Akka isaan hin hubanneef Waaqayyo sammuu isaanii adoocheera. Namoota tuffate Waaqayyo sammuu isaanii adoocha. Akka inni hin dhageenye, akka inni hin hubanne waan seera ba'uu keessatti waa tokko gartanitti hubattanitti laata. Waaqayyo maal jedhe Noe maannoo Museedhaan, ati dhaqi Fara'oonitti dubbadhu saba koo gadhiisi jedhiitti mi'e. Ani immoo akka inni hin dhageenye lapheen jabeessaa jedhe. Fara'oon akka inni saba Waaqayyoo rakkisu kan godhe Waaqayyoodhaa jechuudha karaa biraa. Kan laphee jabeesse Waaqayyoodhaa jechuudha. Kan isa ajjeese Waaqayyoodhaa jechuudha. Yeroo koo xoofoon kee guutee irra darbaa ta'u Waaqayyoo deebiisiin hin jedhu. Laphee si jabeessa ittuu akkati cubbuu gootuuf. Ittuu akkati waa namaa gootuuf laphee si jabeessa. Agartee? Waaqayyo nu haa gargaaru. Laayifii kanatti illee dabalamtee kan jirtu obboleettiin tokko jirti. Obboleettiin kun maqaa ishee dha'uun barbaadu, barbaachisus fakkeenya gaarii waan hin taaneef biyya hambaa hojjetti, biyya gara biyya Arabaa kana biyya hambaa hojjetti, alaa hojjetti, ofii ishee gurgurtee jiraatti. Ofii ishee gurgurtee jiraatti. Gidduu kana gaafa isheen bilbiltee dhugaa naa baatu utuu wajjin haasa'u boo'ichi na qabe. Garee kanatti dabalamtee jirti, giruupitti dabalamtee jirti. Ofii ishee gurgurtee jiraatti. Seenaa qajeelaadha, seenaa namatti toludha. Garuu waan irraa barannu qabaachuu dandeenya jedhanii. Yoo cubbuun goone ta'e maraadhu godha. Yoo dhugaatiin dhunni ta'e maraadhu godha. Guyyaa tokkotti qarshii Itoophiyaa 15,000 namni oolchuu jette. Guyyaa tokkotti qarshiin Itoophiyaa 15,000 namni oolchuu jette. Garuu cubbuu hin goone yoon ta'e maraadhu na godha jette. Cubbuu an hojjedhu immoo cubbuu isa namni beeku miti jette. Namni fooniin gaafa nama wajjin jiraatu akka uumamaatti wajjin jiraachuu danda'a jette. Kan koo garuu akkam miti jette. Isa jibbisiisaadha jette. Laayifii sagantoota adda addaa galees nan hordofa jette. Hundi isaa immoo natti tolatte. Garuu laayifii sana warra raawwadhu cubbuu gochuu hin dhunne taanaan nama 3 taane mana kireeffannee jiraannaa iyyaan bula jette. Sireen obboleettii kooti hangafa koo gama keessa raankoo gamana keessa obboleettiin ta'e tokko sukaneessuma keenya nu bira jirti. Hunda isaanii iyyee jeeqatte. Amman nagee cubbuu godhutti nagaan argatte. Laayifii hunduma keenya hordofaa, kadhannaa hunduma keenya hordofaa, namoota baay'eetti bilbilleetu nuu kadhadhaa jennaa hunduu nuu kadhatatte. Garuu guyyaa tokko ati araara argachuu kan jedhu mata duree tokkotu barsiiftuun utuun dhaggeeffadhuun akkamitti akkam kufee iyyeen beeku hafuura tokko narraa iyyeen safara jeeqeette. Safarri hin jeeqame, manni hin jeeqame, obboloota naa wajjin jiran qabeen rukutuu jalqabee gadi ba'anii fiiganii poolisiin Arabaa dhufee na qabeette. Amma poolisiin Arabaa na qabu iyyuu inuma niyyatte. Gaafa isaan waan godhan wal dhaalan laayifii sagantaa keessan kanaan dura darbeen dhaggeeffachaa jira akka inni cufamuun itti meette. Cufuu garuu harki kootti bu'uu hin dandeenyeetti. Gaafan isaan narraa cufan sammuu koottan deebi'eette. Nama Waaqayyoo jette bilbiltee qalbii jijjiirrachuun barbaada. Deebi'uun barbaada naan jette. Baay'ee natti dhaga'ame. Agartanii obboleettii kana hafuuratti taphatu. Hamman cubbuu hojjedhutti nagaan argadhutti. Har'as namoonni baay'een akkas. Hamma gamshaa xuuxanitti kan nagaan arganne. Hamma gaanja aarsanitti kan nagaan arganne. Hamma dhiiga dhangalaasanitti kan nagaan arganne. Hamma dhugaatii nama macheessu dhuganitti kan nagaan arganne lakkoofsan qaban. Nagaan Iyesuus. Agartanii buloota kana laayifii nan hirmadha, sagantaa nan hirmadha, giruuppii nan hirmadha, agalgaayinnaan kadhanne hin jirutti. Nama baay'een naa kadhatetti. Isa kana amma inni gooftaan Yesuus Kiristoos jedhu. Warri naa wajjin jiraatanii ija hin qabaanne. Warri naa wajjin jiraatanii homtuu irraa hin arganne muruun dirqama jedhe. Obboleetti koo Waaqayyoos hin muriin, obboleessa koo Waaqayyoos hin muriin. Ammayyuu lafti bariidha. Ammayyuu yeroon jira. Yerootti deebinu, yerootti qalbii jijjiirrannu nuuf haa ta'u. Hamma noyi bidiruu kana falaxu namni dhaqee gargaara hin jiru. Itti qoosanii maali jedhan akka jedha kitaaba Biligiraam tokkorraa baay'een jaalladhe kitaaba kana akka jedha
qottuun Nohi inni muka rukutu hundumtu Iyesuus gooftaadha waan jedhu fakkaatan. Ameen. Inni Nohi muka ku'aa godhu. Hammi kun hundumtu Iyesuus dhufaa jira. Iyesuus gooftaadha. Qalbii jijjiirradhaa waan jedhu fakkaatan. Rukuttaan muka sanaayyuu. Garuu namni dhagaye hin jiru. Namni deebi'e hin jiru. Agartanii? Har'as akkasuma. Namni hunduu yeroo jal'ina oomishu wanti hunduu wallaan kiristaanaa mootummaan warri biyya bulchan tokko shanii hamma gadiitii ka'e hamma gooxiitii ka'e hamma warra oliitti namni yeroo biddeena cubbuu itti godhate. Waldaan kiristaanaas yeroo akkasitti taate. Bara Nohii kana fakkaata. Hunduutuu beekuu yeroo balleessu. Hunduutuu beekuu zariisaa yeroo miidhu. Hunduutuu beekuu yeroo wal boonsisu. ወገኖቼ ኢየሱስ ይመጣል። ኢየሱስ እንፋ ኖይ ጉያ ሚጡን ዱማ ጌሴ ዋቀዮ ሰሚራ የሮ ቦካበኔ ዋቀዮ ደቼ ኬሳ የሮ ብርቅቱ ገዲሴ ሚጡን ዱማ ጋፈ ጌሱ ወሪ ጀልኢነ ኦሚሸንሱን ወሪ ጀልኢነት ወሊ ገለንሱን ለፈት በቀተን ደበን ሶሪ ለፈልጠን ደበን ዋን ቀበተው ወላለን Ayachuun garatti gora wallaalan jaal'annus jibbinus barrakkasii tokko dhufti. Akka Itoophiyaatti miti, akka Afriikaatti miti, akkuma addunyaatti fuuldura kana waggaa laman tokko booddee miixuu gadheen tokko hin dhufti. Miixuu gadheen tokko hin dhufti waggaa lama booddee batalee namoonni akka jirtan kun raajummaa kaa irra deebi'ee dubbachuu hin danda'a. Iskiriinshuuti godhaatii barreessaa keewwadhaa. Akka lakkoofsa faranjiitti bara 2026 sodaadha. Bara 2026 sodaadha. Miixuu addunyaa manatti deebistu tokkotu jira. Miixuu addunyaa ofirra gatteessitu tokkotu jira. Baratti namni waan qabatu dhabee lakkoobsi nama hamma negatiivii taatutti yerootu dhufu jira. Bara namni hundumtuu oolchuu waaqayyoo duwwaadhaan oolu. Haleluuyaa. Bara namni hundumtuu gargaaruu waaqayyootiin oolu akka addunyaatti jirti. Waaqa waan natti mee qaba. Akka addunyaa kanaatti jirti. Keewwadhaa. Akkuman bara 2010 kan Itoophiyaa dubbannaan kofaltan ammas gadhee tokko jiraa qabadhaa. Waaqayyo warra kansaa yerootti dhoffatu tokkotu jira. Maalummaan kiristaanummaa keetii, maalummaan nama waaqayyoo ta'uu keetii yerootti adda ba'u jira. Bara Nohii waan qabatan wallaalan. Warri dhugaatii irra turan, warri sirba irra turan, warri caffaara irra turan waan qabatan wallaalan. Garatti deebi'ee wallaalan. Beyesuus Kiristoos. Al tokkotu viidiyoo isaa agartee maal taatati? Al tokkotu ta'ii yeroo sanaa al tokko agarree maal ta'a nutti fakkaata laata? Namni tokko waan qabatu dhabee, namni tokko garatti deebi'u wallaalee. Garatti godhu wallaalee. Yeroo sana gaa lakkooyi tokko kun akka jedhe Nohii bidiruu tolfatetti galee. Haleluuyaa. Jiraa sadayes. Nohii isa qopheeffatetti galee. Nohii iddoo dadhabbii isaa kanaan duraatti dhaqee lixee. Akkasii ta'a obboleetti koo, akkasii ta'a obboleessa koo. Amiin jedhiin harkaa fudhadhu sii ta'eera. Lafa qopheeffatetti galee. Lafa kaleessa eegaa turetti galee. Lafa jal'aan itti galuu hin dandeenye tokko si fuuldura jira. Lafa itti boqottu tokko si fuuldura jira si. Haleluuyaa. Lafatti gora yeroo namoonni hundumtuu dhaban Nohii gara isa qopheeffatetti gale. Gara isa kaleessa lafa keewwate. Gara isa dadhabbii isaatti. Sakkaaramochuu. Ejjitoonni suni machooftoonni suni akka kaleessaa ta'uu dide. Machooftuun gaafa machooftu dhiiroof seete yaabe akka isheen itti fokkortu
abdiin qabu, garaa duwwaa guddate, sammuun zeeroodha. Bara kana waan tokko na aarsa. Akka nama dhugaatiin biyyaa baruu fi bitadhaa jedhanii beeysa baasanii namni hunduu baranitti dhugaatiitti taa'edha barri kun. Sun machooftu, kun machooftu, waan hunduu warri kutaadha. Waan hunduu warri kutaadha. Keessa ba'ee agalgaa'onni illee yeroo itti dhugaatiin sammuu isaanii jeeqanidha yeroon kun. Garaa duwwaa. Guyyaa tokko dubbadheen tureen. An dhugaatii eenyuun hin dhuginaan jedhan. Ofii garuu hin dhugu. Waan tokko sunitti immoo sagalee Waaqayyoo nama dhugaatii iyyameef qaba. Dhugaatiin iyyama barbaaddi. Waaqayyoo nama dhugaatii iyyameef qaba. Iyyama mataasaa kan kenneef namoonni jiru macaafa keessa. Waaqayyoo iyyameera nama akka dhuguuf. Maal jedhee iyyame? Kan du'atti dhiyaatan dhuganii jedhe. Kan jireenyi itti hadhaafta dhuganii jedhe. Waaqayyooti iyyame. Fakkeenya boqonnaa 31 lakkoofsa 5-6. Warri jireenyi itti hadhaafta dhugan. Warri du'atti dhiyaatan dhugan. Fakkeenya 20 lakkoofsa 1 gowwaana dhuguu jedhe. Egaa jara kanaaf Waaqayyooti iyyame. Warra du'atti dhiyaatan Waaqayyooti iyyame. Warra jireenyi itti hadhaafte Waaqayyooti iyyame. Gowwaan akka dhugaatii dhugu Waaqayyooti iyyame. An du'atti hin dhiyaanne ganaan hojjedha. Warra du'atti dhiyaatan dhugan dhowwitanii irraa deebisuu hin dandeessan. Hin aarinaa fudhadhaa akkasumatti. Waaqayyo ragaa koodha. Namni dhugaatiin machaa'u hunduu tikeetti du'aa kutateera. Hin irraanfatinaa. Biyyatti dhalattanii guddattan tokko tokko yoo laaltan jaarsoliitu dhugaatii dhugamoo dargaggeessa dhuga yoo jettan jaarsolii dhuga baay'inaan. Sababiinsaa fixaniiru du'atti dhiyaataniiru wanti godhan hin jiru. Namoonni sammuun jalaa badee adoodee tokko tokko waa'ee dhugaatii yeroo kaasan cubbuu mitii jedhu. Dhugaatii dhuguun cubbuudhaa cubbuu mitii utuu hin ta'in du'atti dhiyaachuu keessan irraanfachuu qabdu. Ofii duutanii dhalootan ajjeesinaa. Ofii baddanii naman balleessinaa. Noyi hundumaa didee ofii oolee dhaloota oolche. Guyyaan miixuu gaafa dhuftu baratti bineensi oolee namni du'e. Baratti ilbiisi bineensaa oolee namni du'e ta'e. Waan tokko ta'e. Eega wanti hunduu tootaalii kiloos ta'e. Eega wanti hunduu xumuramee namoonni kun akka jedhan nooyiidhaan maaloo nutti banii jedhan. Maaloo nutti banii jedhan. Maaloo nutti banii. Dhugee dhufee ol galuu barbaada. Cubbuu godhee dhufee ol galuu barbaada. Maaloo nutti banii jennaan nooyi akka jedhe lakkii abboloota koo ani hin cufne. Waaqayyo nu gargaara. Ani hin cufne kan mana kanatti abbaa qaba. Almaan koo isaa. Almaan koo isaa. Almaan koo isaa. Mee akka jedhaa barreessaa. Ani qophaa'eera jedha. Warri qophooftanii dhugaa dhageessan duwwaan jechatti kana barreessaa. Ani qophaa'eera jedhaati barreessaa.
kenname qofa miti bu'aa saafuutti gaafatama odichuma namaaf safarreen guyyaa dhumaatti safaranna gadhiitame nuuf safarama walittiin farannu gochayanama gadhiitame nuuf safarama walittiin farannu gochayanama Facciamne amanna dacheni sanyinu jitiru uka gutti fannetti bakanna guyyaadhuma gaadhimni jiru miilaan Kiristoos duukaa buunee garaadhaan cubbuu dhaggeeffanna qulqulloonni illee abdiin jiraatu cubbamoonni immoo maal malaanna kayyoo hamaaf fuula dhiiganne warri salphinaatti gammanne guyyaan dhufa keetiin hungalle jaallattaarii sanuuf ilaanne riqitti keenyi shakkisiisa daandii sitti fidu ta'uusaa garaa gubee aarsa waaqayyoo lafkisaa ibiddaaf maluusaa waanuma facaafne amanna dacheen sanyiinuun jijjiiru nuka guddifannetu baqanna guyyaadhuma gaadhimni jiru miilaan Kiristoos duukaa buunee garaadhaan cubbuu dhaggeeffanna qulqulloonni abdiin jiraatu cubbamoonni immoo maal malaanna Omo Kiristoos goyoomsiine ulfina qoosaatti sarbamne ija turaan hildhimneerra gola keefis of hin eegganne ol kaattoota taasifneerra dukkanaatu wanti nu toojenne ifatti baafamuu hinnisu isumanu keessa bahuudha jannata keessa nu dufsiisu qulqullummaan gurgurameera godhammaa keessatti diriirfame akka wanta waa hin baafneef inni Yesuus maaf laalame
egaan Waaqayyo sinaa eebbisu. Sa'aatiin keenya daqiiqaa muraasa darbitee jirti. Haa ta'u egaa gara xumuraatti fiduudhaaf dhaggeeffadha. Namoonni bara Nohii kun hundumtuu ooluudhaaf dhumarratti yaalii geggeessaniiru. Jala murree waa walitti himnu hin milkoofne garuu. Ooluudhaaf yaalii geggeessaniiru. Wanti isaan hin goone hin jiru. Wanti isaan ittiin iyyiin hin jiru. Hin milkoofne garuu. Hin milkoofne. Miixuudhumaa sana, ciniinsuudhumaa sana akka jiru utuu dhaga'anii sobatti fakkaate dhugaatii dhiisuu dadhabanii, waan biyya lafaa kana dhiisuu dadhabanii guyyaan xumuraa ishee dhugaan murtoon sun hin dhufte. Har'as akkasuma. Namoonni baay'een gara waldaa kiristaanaa waan dhufaa jiran fakkaatu. Miidiyaa adda addaa yeroo laaltan, dhuga ba'umsa karaa irratti godhamaa jiru yeroo laaltan, namni baay'een waan dhufaa jiru fakkaata. Garuu ija fuuraatti yeroo deebitan manicha duwwaa agartu. Namoonni harki caalaan dhufaa kan jiran utuu hin taane gadi ba'aa kan jiranidha. Garuu akkaataa gadi ba'uu isaaniitu zamanaawwii ta'e. Barri uummata bara Nohii adda baase sun dhufuun isaa nafu. Barri akkasii gaafa dhufu, miixuudhumaa gaafa dhufu, goomsinees ooluu hin dandeenyu. Dhaggeeffadhaa. Goomsinees ooluu hin dandeenyu. Fakkeessinees ooluu hin dandeenyu. Nohii akkas jedhe, balbalicha Waaqayyootu cufee jedhe. Totaalii. Balbalicha Waaqayyootu cufee jedhe. Yerootti Waaqayyo isaanii baneetti ol hin galle, yeroo Waaqayyo immoo isaanitti cufeetti hin dhufan. Hin dhufan. Yeroo Waaqayyo isaanitti cufe barbaadaniiru ol galuu. Yeroo Waaqayyo isaanii bane immoo didaniiru ol galuu. Har'as akkas. Yeroon kun yeroo Waaqayyo nuu kennedha. Carraa Waaqayyo nuu kennedha. Yoo itti hojjenne kan jiraannuuf, yoo hojjechuu dinne immoo kan ittiin bannu jechuudha. Waan biraan qabu. In xumurame. Bishaanni sun jabaa isaanii, makiinaa isaanii, beekaa isaanii hundumaa zeeroodhaan baay'ise. Kun akka isinitti dhufu hin irraanfatinaa. Har'a yoo galaa keewwatte garuu geggeessuu bulchiisa Waaqayyoo jala yoo jiraatte garuu addunyaan kun yoo baddallee namni haftee jiraattu si qofa. Sababiinsaa Waaqayyoo garaa waan ilaaluuf jechuudha. Gatiin nama hundumaa adda addaa waan kennamuuf jechuudha. Barri Nohii akkanatti xumurame. Nama lafarraa xaragee Waaqayyoo uumama haaraa buufachuu balleesse. Akkatti jal'aan dhume gaafa laaluun gadde Waaqayyo. Asitti baay'ee na dhibe amalli Waaqayyo. Akkatti jal'aan dhume gaafa laalu hin gadde Waaqayyo. Lammaffa bokkaadhaan nama balleessu Waaqayyo. Sabbata Waaqayyoo inni jedhamu kun reemboo yookaan qasta daammana inni jedhamu kun gaafa uumame. Sabbata dhaabe Waaqayyo. Agartanitti yoo ta'e amma mallee bokkaan tokko tokko yeroo duumessaa dhufu sabbati kun hin dhaabata. Waaqayyo kakuusaa waan hin irraanfanneef jechuudha. Akkatti jal'aan dhume sana ilaaleetu garaan gadde Waaqayyoonnaan allammaffa bishaaniin nama balleessu jedhee kakate Waaqayyo. Egaan namoonni yeroo Waaqayyo isaanii kenne sanatti gargaaramuu dadhaban, namoonni bara Waaqayyootti jiraadhaa jedhe sana jiraachuu dadhaban, namoonni bara Waaqayyo na faarfadhaa, na wajjin jiraadhaa, kottaa harkan sin qabaa ittiin jedhe jiraachuu dadhaban sun hundumtuu hin dhuman. Tarii har'as Waaqayyo eenyuun waamaa jira laata? Har'as Waaqayyo eenyuudhaan kottu jedhaanii jira laata? Waaqayyo nu haa gargaaru. Tarii anaa laata? Tarii si'ii laata? Dhaga'ummoo kan dinne meeqaan keenyatu jira laata? Waaqayyo akkasiin jedha. Bidiruu tolfattetti gali. Haaleluuyaa.
beederuu tolfattetti gale. Isa qopheeffattetti dafiiliti. Namni qopheeffatellee inni bidiruu qabullee dafeetti galuu danda'ata. Tarii namni homaallee galaa of hirkaan qabaanne jirraa laata. Tarii namni waanuma tokkollee lafa jirru hin yaadanne jirraa laata. Kanaaf obboloota koo an barumsa kana asuma irratti xumura. Sanbata dilbata kadhannaadhaan walitti deebina. Garuu adaraa keessan dhaamsan sinii dhaamu tokko isa kanaadha. Dammaqaa yeroon geessetti. Yeroon miixuu dhufteetti dammaqaa. Yeroon itti wanti tokko isin of oolchuu dadhabdanii garatti gorta wal dhaaltanii muki qabataa dhibdu yeroo hamtuun tokko dhufteetti dammaqaa. Of qopheessaa. Kun waanan sobee isinitti himu miti. Waanan immoo kana sana jedhee isinii fooyyessu miti. Kanaafi akka sagalee dubbii waaqayyootti akka jiraannuuf har'a kaanee of qopheessuun jireenya keenya hundumaa mootummaa waaqayyootti hidhachuun gaariidhaan jedha. Waaqayyoos naa eebbisu eebbifama. Namoonni yaada qabdan naa barreessuu dandeessu. Yaada keessan naa kaa'uu dandeessu. Daqiiqaa shanan tokko sin eegaa. Yaada maalii qabdu? Komentii maalii qabdu? Daqiiqaa shanan tokko barreessaa. Galatoomaa. Malo, 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 tagia. Malo, 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 tagia. Malu jeta gufta wal furman libiya tinnaaf guddaa qabuun keessi keenyaniya qilleensa nagaa kee meenuu babboomime alaabaa nageenyaa meenuu ol kaasime qabsii nagaa baasii haa ga'u jedhime lafa dhiiga dhugeetti qoraatti biqila argine bu'aansaa haadhootu wal jigila sulula jibbaatti gadi sigigaanne imaanaa dhaloota karaa irratti nyaanne dhaadannootti jirraa bineensa bollaanne. Eebbifama akkasumas eebbisu. Yaada gaarii gabarreessaa jirtu namoonni baay'een eebbifama. Jaalallotoo jiru guutamne irra jibba lubbuu tajaajiloo kumaatama dhibba otoo akka bineensaa fiigni wal adamsinu qomoo sanyii waamne otoo wal cabsinu yakkatti dhumne irraa homaa sin dhoksinu maqaa wal balleessuutu nutti ta'e aadaa. Dubbiidhaan michiirraa teenyee finyoo aadaa ilaalcha namummaa of keessaa kannee uumaa keenya lollee diinatti baqannee summii nyaachaa jirraa afaan itti naqannee. Maaloo 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 maaloo. Tagia malo 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 tagia Aloni walirratti bilaalu qifate ilmaan abbaa tokkootu wal faallaa dhaabbate maala baasi kuni maaluma dhalate madaa. Eebbifama qosona eebbisu jechaa tarii
akkuma obboleettii ishee bilbiltee sanaa namni barumsi kun sitti bu'ee qalbii jijjiirrachuu yookaan deebi'uu kan barbaaddu jiraatte silkii bilbiltanii amma nissaa galuu kan barbaaddan yookaan immoo akkamitti gara fuulduraatti akka deemtan mariisisuu kan barbaaddan amma immoon yookaan telegiraamiin yookaan waatisaappiin yookaan immoo botomiin onlaayinii ta'ee jira wanta ta'eef daqiiqatti kana duwwaa jechuudha. Amma duwwaa yeroo onlaayinii kana duwwaa jechuudha. Bilbiltanii daqiiqaa tokkoof isinan eegaa yaada kennuu dandeessu. Waan nama ibsuu barbaadan nama ibsuu dandeessu amma jechuudha onlaayinii irra waan jiruuf jechuudha. Dhugaa kun isatti jallatee galaana jibbaatu dhaloota fudhatee. Dubbiin harkatti badee taanee warra gumaa keessaas nagaan qabnu adeemna gungumaa haamileeyyuu hin qabnu cabneerra dhugumaa. Ormis nu dadhabee kan keenya sanumaa harka keetu kennaa furmaata sanumaa. Kakkabi gooftaa dafii ariifadhu. Egaan bubbee biyya raasee meenurraa ifadhu. Tuujuu barra deemaa kootu tarkaanfadhu. Caabsi ulee jallinaa mataarra dhaabbadhu. Afaan kee eeggannaa furmaata dubbadhu. Mallattoo cufamee harka keetu bana. Waltajjiitti baasii dhugaa biyya kana hunduu harka dhiqateetuun balleessaa saaganaa quba walitti qabna teenye alaamanaa ifarratti baasii kan kee hundatamanaa. Egaa eebbifamaa amma gaa sagantaa guyyaarraa sumarratti xumurree gara beeksisa qabnuuf nama dhuunfaadhaan kadhannuuf eebbifnu obboleettii tokko of gidduudhaa qabna. Egaa yaada qabnu asumarratti goolabaa Waaqayyoo nu haa jabeessu nu haa gargaaru hojii wangeelaa hojii mootummaa wangeelaa kana nu haa hojjisiisu gara qulqullummaatti gara qajeelummaatti nu haa deebisu. Wangeela sawaa dargoona wangeela kammay qafaate wangeela santoona wangeela kazarka gosaa saba sabane wangeela andal nabarne mandaragan wangeela kayamanko wangeela saba sabane wangeela የዘላለም ወንጌል ይወሰጠን ከግራ ከቀኝ ሰበሰበን አንዳልነበር አንዳረገን ያልሰማው ሚስማ ነገር ለዓለም ሕይወትን የኛማ ወንጌል ግራ ቀኙን አየን ሁሉንም ሰማነ ከዚህ ወንጌል ውጪ ሁሉ የጥፋት ነው። ያልሰማው ቢስማ ይነገር ለዓለም ሕይወትን ይሰጣል ያድናል ያድናል ወንጌል ወንጌል ዳላ አርፈኒ ወንጌል ወልቲኑ ቀቤ ወንጌል ዋራርሰ ወልቲ ወንጌል ቀቤ
Wangeli Mutolche Arqahe Wangeli Namni Motuma Wangeli Warra Waljibu Wangeli Wangeli Mufayyisera Wangeli Mufewa Qarra Wangeli Isannu Dale Wangeli Wangeli Mutolche Egaan eebbifama Waaqayyo sana eebbisu Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu hafuura keessan eebbisu jecha yeroo kana immoo obboleettii qabeenya isheetiin nu tajaajilte tokko kabbuun nuti hin beeknu kabbuun dubbistee turte obboleettii kana eebbisuun barbaada. Obboleettiin kun Masii jedhamti yeroo darbee warra komitee dubbiste qabeenya isheetiin sagantaan keenya kun akka itti fufu akka bareedee dhiyaatu akkasuma hojii wangeelaa nu wajjin hojjechuudhaaf obboleettii keenya kabbuutti himtee jirti. Kanaafuu qabeenyi karaa kabbuutiin nu ga'e jira jechuudha. Yeroo hundumaa namoota nu tumsitan nu bukkee dhaabattan isin eebbifna. Waaqayyo obboleettiin kun Masee lafa jirtu amiin jedhee fudhadhu. Waaqayyo bara kee haa eebbisu. Waaqayyo jireenya kee haa eebbisu. Hafuurri kee jireenya kee haa eebbisu. Inni nu hojjennuuf kun inni nuti isa tajaajillu kun inni nuti fuula isaa dhaabannu kun Waaqa Israa'el inni qulqulluun inni nuti halkanii guyyaa waa'ee isaa dhugaa baanu kun bara kee haa eebbisu, jireenya kee haa eebbisu, hafuura kee haa eebbisu. Hafuurri kee jireenyi kee karaa hundumaan guutuu haa ta'u. Humni kallattii kaminuu siin mormu, ikonomii keetiin mormu, bara keetiin mormu, hafuura keetiin mormu raawwatee kan cabe ta'u. Hafuurri Waaqayyoo inni hundumaa danda'u akka ati yaaddee baatetti akka ati karoorfatetti si haa geggeessu eebbifamii jabaadhuun jedhaa.